وعندما درا والوكرا زكرة ترى وعندما درا nagaa waaqayyoo hunduma keessanii fi abaay'atu galanni waaqayyoo dhafihaa ta'u masaafa wajjin hin dubbifannaa galanni waaqayyoo haa ta'u masaafa dubbifadhaatti itti eebbifama galanni yesuusidhaaf haa ta'u seera uumamaa seenaa uumamaa tokkorraa kaasee isinii dubbisaa isinis dubbifadhaa amma waaqayyo na gargaarii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkas jedha maqaa gooftaa yesuusitiin lakkoofsa tokkorraa waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume lafti bifa hin qabu onaas ture callabboo gadi fagoo irraa dukkanatu ture hafuurri waaqayyoos bishaan irra ni sosocho'aa ture waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifnis ni ta'e waaqayyo ifichi gaarii akka ta'e ni arge ifichas dukkanichatti gargar in baase waaqayyo ificha guyyaa dukkanichas halkan jedhee in moggaase galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa tokkoffaadha jedha galanni waaqayyoo waaqa jiraataadhaa fi haa ta'u waaqayyo bantii waaqaa fi lafaa uume ifas dukkanas uume guyyaa tokkoffaadha galanni gooftaa keenya yesuus kiristoosidhaa fi haa ta'u 20 irratti immoo kana booddee jedha kana booddee waaqayyoo koottaa akka bifa keenyatti akka fakkaattii keenyattis nama hin uumnaa isaan qurxummii galaanaa irratti simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irrattis bineensa lafaa hundumaa irrattis munyuuqaa lafaa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe 27 irratti egaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa waaqayyootti isaan uume dhiira fi dubartii isaan uume galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u dhiira fi dubartii isaan uume addaamii fi iwaan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u 28 irra waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isas harka jala galfadhaa qurxummii galaanaa irratti simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafa irra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaan ni eebbisee jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u 29tti waa hundumaa uume maal godhe waaqayyo waan nama barbaachisu eegee uume raawwate waaqayyo immoo jalqabatti waa hundumaa uume macarashaa irratti eenyu uume nu uume kan uume uumama nuun dura uume hundumaa san irratti nuuf mootummaa kenne galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u biyyi lafaa nu mootii odoon ta'in nu himuu qabnaa jechuudha maaliif galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u waaqayyo akkas jedha mootummaa irratti qabaadhaa jedha harka keessan jala galfadhaa isaan irratti mootummaa qabaadhaa jedha lamarratti waaqa fi lafa uume eebban raawwachuu isaa jedha waaqa fi lafa uume eebban raawwachuu isaa lakkoofsa 2 irraa bantiiwwan waaqaa lafti wanti isa keessatti argaman hundiinis eegaa raawwatamanii waaqayyo guyyaa torbaffaa dura hojii isaa isa hojjechaa ture ni raawwate waaqayyo ni raawwate guyyaa torbaffaatti waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti hin boqote waaqayyo waan uume hundumaa raawwatee guyyaa torbaffaatti waan boqotee fi guyyaa torbaffaa sana ni eebbise ni qulleesses seenaa uumamaa waaqaa fi lafaa akka kanaa ture jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u waaqayyo galata haa fudhatu guyyaan torbaffaan guyyaa 6 waaqayyo hojjete guyyaan torba eebbisee waaqayyo qulleessee nuuf kenne guyyaa sanbataa akka guyyaa har'aa kana hundumti keessanuu akka dubbifattanitti eebbifamtan abdii fi amantiin qabaa eebbifamaa eebbaaf ta'aa waaqayyo sinaa eebbisu